kale sanabate arratinolate Boris arkikenam busu Boris arkikenam busu Sinam begala sinano filala yomu kerra kan kondursu yomu kerra kan kondursu kale sanabate harratinalate Boris arkikenam busu Boris arkikenam busu Sinam begala sinano filala yomu kerra kan kondursu yomu kerra kan kondursu Sanabate Boris arkikenam busu Boris arkikenam busu Sinam begala sinano filala yomu kerra kan kondursu yomu kerra kan kondursu kale sanabate arratinalate Boris arkikenam busu Boris arkikenam busu Sinam begala sinano filala yomu kerra kan kondursu yomu kerra kan kondursu argama kotati kana leli fatu ansina no chacha Jesus kolfatu argama kotati kana wedi fatu ansina no chacha umma kolfatu ulfatu Jesus kolfatu ulfatu umma kolfatu ulfatu Jesus kolfatu ulfatu umma kolfatu Mamalle laftona ngalanam siduka bunani abitu bishanim Jesus atijranani enyutun riru yofana kemale enchufamne kanko banada mamalle laftona ngalanam siduka bunani abitu bishanim Jesus atijranani namakaku chamsayno namakaku nai namakaku belindando namakaku nai namakaku halisiyochme namakaku namakaku tsadunenu namakaku nae namakaku jamsarino namakaku namakaku belindondo namakaku nae namakaku halisiyochme namakaku namakaku tsadunenu namakaku nae Kale sakakudani gafar manabaye indut kancheduni sagalin nagae alar alaleni mafar matajaba gulanka gudinani dura koti kaba alar alaleni mafar matajaba saganta gudinani dura koti kaba Niyatu galanni taba danun kimse Niyatu Jesus tukakun manana base Niyatu didana wale ebalabata Niyatu isana wamne jalana wata Namakaku chamsayno namakaku nae namakaku belindando namakaku nae namakaku halisiyochme namakaku namakaku tsadunenu namakaku nae namakaku chamsayno namakaku namakaku belindando namakaku nae namakaku
haalli si ol cime nama kakuu sabduun hin jiru nama kakuudha. Dukkanni dachee dhuunfatee dhaloota yennaa qalbiin goototaas bututee yoo jedhee nagaan hin jiru. Duuti mandaraa tola galee laphee moototaa hordofu qilleensi bitaa ittiin galu nama kennuutti nan gafu. Nama kakuu caamsaan hin dha'u nama kakuu naayee nama kakuu beelin danda'u nama kakuu naayee nama kakuu haalli si ol cime nama kakuu sabduun hin jiru nama kakuu naayee nama kakuu caamsaan hin dha'u nama kakuu beelin danda'u nama kakuu naayee nama kakuu haalli si ol cime nama kakuu sabduun hin jiru nama kakuu naayee. Daawwattoota keenya nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessan faarfataa Amaanuel Gaaddisaadha. Torbeen lamaan darbee waaqayyo nu gargaaree viidiyoo maxxansa lammaffaa irratti obboleessa keenya Mangee Yaadasaaf akkasumas harmee isaanii aadde Geexee ol jirraa ilaaluuf gara mana isaanii akka deemne namoonni baay'een keessan quba qabdu. Akkasumas gaafa sana firaash madaabaraadha kan nuti qabannee dhufne akkasumas uffata qabannee dhufne amma waaqayyo nu gargaaree firaasha sana jijjiireefiti jirra. Siree kana fakkaatu siree bareedaa siree baay'ee nama hawwatu namatti tolu obboleessa koo biyya USA jiru akkasumas biyya Ameerikaa jechuudha. Isatu akka sireen akka kanatti bitamuu fi kan inni taasise waaqayyo iddoo inni jirutti baraaf jireenya isaa eebbisu. Bilbila baay'ee natti bilbilaa ture baay'ee waa'een isaanii na boqochiisuu dide baay'ee wayittuu ijisaa argeeti siree kana argamiti cinaachumti isaallee irraa boqotu waaqayyo immoo isaa fayyisu jedheeti siree kana fakkaatudha kan inni hojjechiisee fi waaqayyo baraaf jireenya isaa mana isaa eebbisu jecha asuma xaamsa koo dabarfadha. Namoota kana siniif godhe namoota akkattiin sin bukkee dhaabatan maal jettuun eebbisaanii kun achi keessaa sin ilaalaa jiru. Eebbisu rabbaa eebbisu. Rabbi haa eebbisu madani beekesaa eebbisu jiranitti iddoo hundumaatti isaan haa eebbisu waaqni sin haa eebbisu ijoollee koo iddoo jirtanitti iddoo hundumaa jirtanitti sin haa eebbisu ani beekees inni eebbisu sin haa eebbisu alamiin sin faanaa deemu. Ameen sin eebbisaa jiru akkasumas kana qofaa miti gaa asitti wanti sin asitti argatanii akkasumallee namoonni biyya garaa garaa teessanii qallaba asitti argitan kana mi'aan warreen asitti argitan kana bitanii erganiifiiru iddoo isaan jiranitti isaanillee waaqayyo isaanaa eebbisu eebbi gurguddaa isaanaa argatu irraa hafaa ta'a jecha asuma dhaamsa koo ergaa koo dabarfadha. Mi'aan qallaba isaaniif ta'u ganna kana kan ittiin isaan fayyadamanii namoonni qallaba bitanii fi waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifama. Mangee akkami sireen sitti toleera? Toleera. Baay'ee la qabilaalis foon jechi tiraasiisa qabilaali. Bareeda. Baay'ee namatti tola gaa Mangeenis baay'ee gammadeera. Harmeen isaanii aadde Geexee ol jirraas baay'ee gammadaniiru. Yaadamu waa'een baduu yaadamu waa'ee cabaa yaadamu. Tole daawwattoota keenya guddaa waaqayyo sinaa eebbisu daddabaleen jedhamallee obboleessa koo bakka jirtutti siree kana fakkaaturra akka isaan ciisan kan goote waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Siree kanarra akka isin ciiftaniif obboleessa koo biyya USA taa'ee amma isin ilaalaa jira. Eebbisaan isaa akka isin gargaareen eebbisaan achi keessa ilaalaati. Eebbisaanii. Eebbisu. Nuti beekne sin eebbifnu sinaa eebbisu nuti WhatsApp danii nu dhuftanii. Sinaa eebbisu akkattaa shaawu waan akkattaa eebbisu naa eebbisu hundoo jiranitti haa eebbisu. Ijoollonni iddoo biraa teessanii nu gargaaraa jirtanis waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Qallaba kana fakkaatu nuuf fiddanii akka isaan nyaatanii quufanii kan gootan eebbifama. Manni keessan haa eebbifamu, xiqqoon keessan haa eebbifamu, golli keessan haa eebbifamu, irraa hafaa ta'a.
Tole daawwattoota keenya waaqayyo guddaa baraaf jireenya keessan haa eebbisu, manni keessan haa eebbifamu, jireenyi keessan haa eebbifamu, lafa yaaddan ga'aa milkaa'aa isiniin jedha sumarraani. Namoonni gabaadhu hojii bareedaa hojjechaa jirta si wajjiniin jiraatanis baay'een keessan waaqayyo baraaf jireenya keessan mana keessan haa eebbisu. Kallattii garaagaraatiin na wajjin ta'aa kan jirtan yaadaan maallaqa keessaniitiin nu gargaaraa kan jirtan jabaadhu wal wajjiniin ta'anii warra dadhaban lafaa kaafna namoonni jechaa jirtanii waaqayyo jireenya keessanii haa eebbisu, hojii keessanitti milkaa'aa isiniin jedha. Akkasumallee hojii kanaan na bukkee dhaabachuu kan barbaadan kallattii garaagaraatiin waliin ta'anii warra dadhaban lafaa kaafna namoonni jettan keessan naquun namuu dandeessu. Eebbifama kabajama ijoollee kaameraamaanii na wajjin deemtanii iddoo hundumayyuu na wajjin taatanii hojiin kun akka hojjetamuuf namoonni na gargaaraa jirtanii ammallee waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kallattii garaagaraan uffata nu erguudhaan akkasumas qallamni tokko tokko akka bitamu wantoota garaagaraan nu bukkee dhaabachaa kan jirtan eebbifamaan isiniin jedha. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Wanti fuula namaatti ulfaate fuula waaqayyootti salphaadha. Karaa kallattii adda addaan iyyuu waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Waliin taane warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafnaa eebbifama. Yaadamu yaadamu waa'een baduu yaadamu 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 waa'een cabaa yaadamu 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 gonkumayyuu yaadamu 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 gonkumayyuu yaadamu.